Qulqulluu irraa dubbisa warri wangeela dubbiftan wangeela keessan dubbisa nama olii gadi jeequ tokkon barbaadu amma tajaajilutti seeraan isin tajaajila isinis seeraan harkaa fudhaa sababni isaa dubbiin wangeelli kun inni anaafati wayyaaffanne jala ta'arraa inni kaan immoo mormatti dhabe anaaf si bukkee ga'e wangeelli kun hin gufatin ameen 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 Yesuus gooftaadha haleluuyaa egaa seera boqonnaa 34 lakkoofsa 6 irratti dubbistan akka jedhaan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin Amoor abbaan Sheekemis Yaaqoobii wajjin dubbachuudhaaf gara isaa dhaqe ilmaan Yaaqoob lafa tikaatii galanii wanta ta'e yommuu dhagaan garaan isaanii gubate haaraniis hin boba'an wanti namichi intala Yaaqoobii wajjin ciisuu isaatiin hojjete Israa'el keessatti waan hin taanedha wanti akkasii hojjetamuun hin ta'u ture kana gidduutti Amoor isaaniin yaanni Sheekem ilma koo intala keessan duukaa sokkee adaraa ishee ilma koof kennaa jedhe ameen Yesuus gooftaadha akka jedha irraan deebi'ee walaa ishee xiqqoo kan wanti namichi intala Yaaqoobii wajjin ciisuu isaatiin hojjete Israa'el keessatti wanta hin taanedha Ameen jedhame meesinu warra ol gaafadhaa waaqayyo nu haa gargaaru ameen 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 haleluuyaa wanti hin taane hin ta'in mana kee keessarraa kaasee wanti ta'uu qabu haa ta'u nama si bukkee yeroo harka isaa qabiiti karaa kee jedhame wanti hin taane hin ta'in wanti ta'uu qabu haa ta'u jedhaa mee jedhame jedhaan jedhe wanti ta'uu qabu ameen ameen gaafa dhaabadhee lallabu waaqayyo karaa ittiin fuula na ibsu qaba kanaafan gammadee dhaabadhee lallaba maaliif yoo jettan wantootani gurra itti kennee dhaabadhee lallabuutu isa banaa bantii waaqaa ulaa waaqaa isa banamee sagalee asii gannaa dhufaa jiru malee fuula namaa miti haala namaa miti haala jireenyaa miti dhabuuf argachuu miti jaallatamuuf jibbamuu miti yoo gara isaa ilaaltan yeroo hundumaa fuulli keessan gammadaadha ameen ameen namni hin danda'amne nama kadhataaf nama gara waaqayyo yeroo hundumaa ilaaluudha sababni isaa nama kadhataa yeroo hundumaa yoo ilaalte Daani'eel ganama dhaqanii qabanii hidhuuf jennaan ati manaa kadhannaa raraatti guyyaa deebi'anii dhannaan ati manaa kadhannaa raraatti galgala deebi'anii dhannaan Daani'eel xoomii isaa hiikee fuulli isaa ifee maal jedhanaa marmaaraa mooltan jedhanarraa innaan hin barbaadamtaa jedhanii fuudhanii sokkan gaafa inni dhaqu fuula mootii maal yaa Daani'eel anoo sin jaalladhaa atoo nama qajeelaa na biraa dubbiin qabdu jedhe Yesuus gooftaadha ameen ameen Daani'eeliin xixinnoon warri xixinnoon sun jibbanii irratti ka'anii dhaqanii mootiitti dabarsanii kennan mootii wajjin rakkoon qabu waaqayyo wajjin rakkoon qabu Daani'eel namoota xixinnoo sana wajjin garuu rakkoo qaba waan ta'eef sammuunsaa inni banne bada mootii adeennaan akka seera keetii na godhi jedhe mootiin dhaqee akka seera isaatti boolla leencaa kee buufnaan leenci guyyaa beelaa olte halkanis itti buftee rafaa bulti harka kee gaafadhu waa'ee keef waaqayyo mee gidduu kana seera uumamaa jijjiira harka kee akka raafadhu waa'ee koof jalaa yaate gidduu kana jedhaa waaqayyo jedhaa seera uumamaa jijjiira jedhaa kana amantan siniif haa ta'u ameen ameen halkanis itti buftee rafaa bulte boquu jala keessee rafaa bulte anfaaroo reencaarra rafeem Daani'eel kadhachaa olee dhaqe Yesuus gooftaa ameen ameen anfaar lafa garaa isaanii ga'aniiru morri Daani'eeliin hadheessan naqanii inni ajjeefamuu qabu boolla leencaa buufamuu qabu irra lafa garaa isaanii ga'aniiru Yesuus gooftaa ameen ameen warra Daani'eeliin hadheessan jedhaati Fariyooniin jedhaati macaafa qulqulluu kee yoo dhattanii ilaaltan waaqayyo itti malee madabarsee isaan laatu itti malee Fariyoonitti attamitti itti malee beektu hamma inni dhaqee galaanaan nyaatamutti mataa jabeesse reeffa mucaa isaatii awwaaleeti mootiin Fariyoon kunuun hangeenye jedhee Israa'eloota qabu duukaa ka'e reeffi mucaa
isaatii awwaalamee utuun turin shanan hin baamne taa'ee mucaa isaaf hin gaddine Israa'eloota qabuu ka'ennaan Waaqayyoo ameen ameen amma inni gadda mucaa isaatii irraanfatutti Waaqayyo Fara'oonin Israa'el irratti kaase Israa'el irratti ka'e Israa'eloonni dhaqanii galaana diimaa bukkee ga'anii galaanni gargar cinnaan ce'anii sokkan mee ameen 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 karaama jara kana ceesiseen nu ceesisaa jedhanitti namminaan harri Fara'oon Waaqayyo immoo Museen harka kee gad deebisee Museen harka gad deebifnaan ameen ameen haleluuyaa galaanni hiramee ce'aniiru Yesuus gooftaan haleluuyaa reeffi diina isaanii duduutee dhumteennaan bukkee galaanaatti arganiiru dibbee fudhatanii faarfannaatti ka'an maalati Waaqayyo jallootuma kana na biraan hambifte deellatti akkas galagalte si biraan hambisu hin eegin lafa godhe isa dhumaa si biraan hambisa gaafa si biraan hambisu mee ameen 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 dhageessetta ameen ameen ilaa dhageessetta afuurra fuura Waaqayyootiin mormuuf afuurri biyya kana kee waldaa kiristaanaa jibbu awwaala tola barana maala jeemeen jettan duuta kaas harka kee kaas harka kee arga akkati fira seetanaan taane harka kee kanaan bara harka kee lakka qabadhuuti barana awwaala tola hidhaam nama ejjaan jiru man dhage dingal ameen ameen anaafati fuula seexana bukkeetti tokkuma anaaf siin dabooma tokko dhaabdee jibbiti isheen lagaan inni qooddeen jirtu akka anaafa tolqoon waldaan inni nu qooddeen jirtu nama maqaa Yesuus waamu hundumaa holuma duukaa balleessuu barbaaddi seexan harka kee ol kaafatta barana Waaqayyo isa si ari'uuf na ari'u awwaala tolcha awwaala tolchaan jedhe Yesuus gooftaadha harka kee sila karraa fadhaa Yesuus gooftaadha jedhaa dabala dabalaan jedha ameen ameen Yesuus gooftaadha hin awwaaliyaa isa kana fudheen kaane mila isa nama dubbiseen fudhee ka'e isa waaqonnatti giikiyaa qoqaa'in dubbataa jira garuu ergaan kun kan warra fudhachuu dhufaniiti gabaa namni harka qullaa dhaqee peestaalii kadhata ganaa mandara deebe namni waa zambiilli qabatee dhaqe immoo isatti fudhatee gala dhageessettaa namni isatti baatu fudhatee dhaqe immoo isatti fudhatee gala akka amantii kee siif haa ta'u akka amante siif haa ta'u hin jedhe ameen ameen inni kun rakkina qabu garuu afaan ittiin na eebbifteen si haa eebbisu jechuun jaalladhu namaan maaliif beektu namni tokko maal kadhattaa fi reetallee nan du'aa ichaa si eebbisa waan ta'eef hin abaarta yoo akkeetti afaan ittiin si eebbise afaan ittiin na eebbifteen si haa eebbisu hin jedhe rakkisaadhaaf afaan ittiin na eebbifteen si haa eebbisu hin jedhin namaan yoo namni garaa kee kaateeti waan biraa hindee isa guddaa akkasittaa fi maqaa Yesuusiin cei barana yoo siin jedhe maqaa Yesuus yoo cei immoo immoo gamanatti nafa jechaa si eebbisa waan ta'eef garaa makee guutuu eebbiseti namni qodaa namaa safaretti safarata inni amma sii safarata olii ati immoo amma safarteef safaratta dhageessetta ameen ameen Yesuus gooftaan haleluuyaa dubbiin amantii kun gadheedha dhageessetta waan fudhannee dhufne lafa nu kaachisa gaafi kennaa kee fiddee iddoo aarsaatti yoo dhiyaattee deem obboleessa kee waa akka yakkiti jaalalli akkasi kee hin jirre yoo beekte kennaa kee achuma kaa'ee dhaqee obboleessa kee araarame godhu Yesuus gooftaadha ameen ameen araarri kun isa inni macaafni qulqulluun jedhu isa daarii fa'aa irratti walitti booniidha lola sababa qabuudha lola sababa hin qabne kee hin jiru waaqo lola sababa qabu keera lola sababa qabu garuu akka taraaramtu barbaada waaqayyo lola sababa hin qabne garuu maal si araarse jaarsummaan namnu gaafa si araarsuudhaaf ta'u mee waan goote maddoedha waaqayyo wanta goote akka itti mattu barbaada addaan qulqulluu isaa himi eessa hartaa jennaan anoo iddootti na keessan jiru qullaan jira harka kee gaafadha namni waan dhugaa dubbatu fuula waaqayyootti simatama arra waan sii dubbadha ameen ameen waa tawwaalamee si biraaf namni tokko mee dhiiga kee dhangala waggaa sadiif walakkaa dura paantiin kee fuudhame faantiin kee fuudhame ji'a sadiin sitti ka'ee dhiigi kee garmalee dhangala yeroo fayyeera xomma sitti deebi'ee dhangala waaqayyo warra sirratti hojjetan sana awwaala tolcha si biraa kan amantu bichaan akka kee raafadhu na biraa awwaala tola jedhaaniin jedhaa maaloo haleluuyaa hamma dhumaatti duukaa deemanii galaanatti cirracha jala awwaalamanii in sokkan Israa'eloonni immoo hamma dhumaatti yaada diinota Daani'el gargaaree magalmaan gee waaqayyo boolla leencaan gaatanii ishoo namittattiin awwaalamini yaa abbaa balochaa galan kee buufni har'a gaa leencatu ishee nyaate in hafe biyya kana kee kadhannaan jedhan Yesuus gooftaadha kadhannaan namittattii kanaa in hafe gaa jedhan
warri kadhannaa kee hambisu mata duree magalata kee mata duree kadhata kee dhawuu barbaadan dhaaman karaa kee irraa. Ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Meen kol gaafadhaa Yesuus gooftaadha jedhaa. Dabalame. Haleluuyaa. Ameen ameen. Mee ameen. Ina fe kadhannaan kana booda ennaan Daani'el rafee bule. Mootiin irra dhabee barii lafaa fiigaa dhaqeeti. Sababni isaa mee jara keenya waan Daani'el ittiin hammeeffame sun quubsaa min fuula mootiittu. Mootiin uu beekama. Ameen ameen. Waaqayyoon niisii gaafi beekaan namaayyuu beekama waa'ee kee dhageessettaa. Wallaan harkatti miidhamte malee beekaan namaa beekama gaafi waa'ee kee. Mootiin uu beekama. Yaa Daani'el hojjetaa Waaqayyoo jedhe barii lafaa dhaqee nyaata guure. Waaqni natti waaqessitu immoo gaasii oolchuu danda'eera. Gara laafessaan mootiin seera lafa kaa'uu dhabe malee. Na oolcheera yaa mootii. Bara baraan moo'i malee. Haleluuyaa. Waaqni inni waaqeffadhu na oolcheera. Ati immoo bara baraan moo'i. Nama leencatti boolla leencatti si darbateen bara baraan moo'ettaati. Maaleessa Yesuus inni garuu moo'e. Garaa akkasii anaaf siif laatu Waaqayyo. Ofii kookis kadhadheera man garaa akkasii anaaf siif laatu Waaqayyo. Moo'i na oolcheera. Mee kottaa gaa waaqoonaa isin warri Daani'elin addeessitan kun namoonni 120 kottaadhaa bardhamee leenci kun yoo dhukkubsataadhaa nama nyaatu jedhe. Tokko tokkoon itti gaddarbannaan zarii isaanii qilleensa irratti ol ka'ee qolatee jedha. Mee warri macaafarraa kana beektan dubbisee beeka dhaga'ee beeka warri naan jettan. Eeyyee dhugaa jiruudha. Leencuma Daani'elin lagatetu ammeessitoota Daani'el immoo qolate. Harka kee ol kaafadhu waan sitti ba'a. Ameen ameen. Waan tokko nahin kana booda boolli sii qotame sun kanarra qotanii ta'eera. Boolli siif qotame naaf qotame sun kanarra qotame ta'eera. Ameen. Maalo ameen jedha. Yesuus gooftaadha. Haleluuyaa. Wanta hin taanetu Israa'el keessatti ta'e nan darba gara mata duree kootti. Seera boqonnaa 34 lakkoofsa 6 ta'in tokko gaaftanii dubbistan intala Yaaqoob ijoollota Yaaqoob keessaa warra Liyyaan deesse kee intala qalbii hin qabne tokko argitu. Nama qalbii hin qabne Waaqos ittiin bune. Qalbii hin qabdu intalli kun sababni isaa maaliif jettee yoo ta'an biyya ormaa biyya obboleessaaf durbii firaaf akaakayyuu akaakilii kee qabdu biyya yoo gabbaate firatti gadi baatu nama ishee salphisuu hin dandeenyetti gadi baatu keerti biti. Yaaqoob iyyuu sodaa qaba. Amma obboloonni ijoollonni isaa lafa tikaatii dhufanitti waa'ee intala isaatiif afaan saaqqatee waa hin dubban biyya ormaa keera waan ta'eef. Ameen. Intalattiin garuu biyya kana keessatti bute nama naa baate durboota Israa'el ilaaluu baate. Durbooti manno durboota warra Sheekem ilaaluu baate. Durboonni warri Sheekem dibbee rukutanii bakkeedha sirba sirbu. Qee faarfannaa kee baatee sirba laaluuf bakkeedha. Hormootatti gaafa isheen gabbaatu hilmi Sheekem qabee butee itti ejjee salphiseedha. Isumarraa dabalee iyyuu abbaan isaa Sheekem immoo gara Yaaqoob dhaqee wajjin dubbate. Ijoolleen Yaaqoob lafa tikaatti yeroo galan dubbiin kun akkam akka ta'e ilmi Sheekem Amoor intala kana butee salphisuu isaa yeroo dhagaan yeroo argan wanti Israa'el keessatti ta'uu hin qabne waan ta'eef hin gaddanii jedha. Mee ameen ameen. Gaddanii aaranii garaan isaanii boba'eedhaan kutaan mana akka dubbisa. Nagoota torbaffaa haaranii garaan isaanii boba'eedha. Wanta Israa'el keessatti ta'ee hin beeknetu ta'e jedha. Mee ameen ameen. Wanta keessatti ta'ee hin beeknetu wanta Israa'el keessatti ta'ee hin beeknetu ta'e jedha. Israa'el keessatti wanta ta'ee hin beeknetu ta'e waan ta'eef gaddanii garaan isaanii boba'e jedha. Sababni isaan gaddatti galaniif wanta takka Israa'el keessatti ta'ee hin beeknetu ta'e. Yeroo nama kee jiraannu kun yeroo durii caalaa baay'ee yeroo ammaa ta'a. Waan macaafni qulqulluun mormuu dhiisaa waan macaafni qulqulluun jedhu yoo namatti himte jibbamaa taate bara kee jiraannu kana keessatti. Yesuus gooftaadha. Ni ameen ameen. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Mergoo gaafadhaa Yesuus gooftaadha jedhaa. Waldaa tokko intalli tokko waan taate ulfa baaftee faarfannaa dhufnaani waldicha
tajaajilaa taatu nuutaa ta'oodhanii waldaa kanarra kaanii tajaajiluuf onnaa badhaa innan sirratti argu kunoo sirrii minii maaliif akka goote ati lubbuu sirkatti ba'e dhiiga dhangalaaftee maal si gashe sinnaa guddisaa naan jedhe. Egaa ammoo sinna sii guddisa miti argate anoo hojii kanaaf awwaamame dhuguma nassii guddisas miti arraa kaastee taa'ii ati dhaabbattee faarfachuu hin dandeessu jennaan maal jennaan waldaa sana naqinaa hafuura kan biraa jira jette bakkee baate mancaasuu jalqabde hin jette warri waamanii waldaadha nakaan warri waldaa dhufnaananii dhugaa jirutti hime namannu jalaa baqataa maal taate jedhan baqata malee jara keenya iddoon aarsaa iddoo qulqulluudha. Wanti waldaa keetti ta'uu hin qabne gaafa ta'u Waaqayyoon gadda. Anaaf ati kolfini harka reebuu dandeenya. Lallabni kun nama baay'ee uuruu natti dhiibsisa. Uuruu dhiisee irree kee yooti dachaafatte nan dubbadha dubbii Waaqayyoo. Namni baay'een garuu gammadee fudhata nan beeka. Ulfinni Waaqayyoo waldaa keessaa gadi baanaan Waaqayyoon wanti waldaa kee gad ari'atu wanti fooliinsaa cincaa waldaa kee jira nan hin ta'u Waaqayyo waldaa kee waldaa andaraasha ta'a jechuun harka kee ol kaafadhu wanti ta'uu hin qabne biyya kana keetti hin ta'in irraa kaase wanti ta'uu hin qabne waldaa keetti hin ta'in irraa kaase wanti ta'uu hin qabne mana kee keetti hin ta'in irraa kaase. Mee sagalee guddaan iyyaa ameen jedha. Bara addunyaan qe'ee tokko jennaani bar tokko taa'een itti yaadi. Kitaabni tokko bara addunyaan qe'ee tokko waa'ee teekinooloojii ammaa kana sooshaal miidiyaa hamma dhufanii kan dubbata. Kitaaba sanaaf waangolii dhaloota mancaasan isa jedhu kitaabni namni Waaqayyoo Zarihuun Garbee barreesse baay'ee lapheetti na bu'e kitaabotan dubbise kiyaa. Waa'ee addunyaa qe'ee tokko gochuu dubbatu. Har'a akka mana isaa bushutti waldaan kiristaana akka bulu barbaade namni akka jireenya isaa geggeeffatutti waldaan akka gara koo dhufu akkanti haa ta'u walaallammi haa ta'u jedha malee isa kan Waaqayyoo haa ta'u jedhu. Ani immoo waan sii kadhadha kan Waaqayyoo mana kee keessatti yoo ta'u. Ameen. Yesuus gooftaadha. Waa'ee makan hojii makan Waaqayyoo ta'e lafa keenyaan rakkisaan intalli qalbii hin qabne kun ormattoof laatte biyya abbaan sodaatu keessatti gabbaatee dhaabannaan namni qabee butee gadeesse. Gadhooftee bakkeedhaa galtee immoo abbaa isheef salphina taate. Maatiin marrummaan maatii gubannaan sana iyyuu intala keessan nuu kennaa qabeenya sinii daannaa jedhan. Ijoolleen Israa'el abshaalaa kottaa sinii laannaa rakkinan qabuudhaan garuu jennaan nama nannan qabannetti intala keenya neerumsiif nanna qabadhaa hundi keessanii jedhaniiti lafa isaan nanna qabatanii taa'anitti duumma daanirraan qoriin billaan badduun isaan baasanii jedha. Yesuus gooftaadha. Haaleluyyaa. Israa'el lafatti wanti ta'uu hin qabne ta'e kun wanta hin taanetu Israa'el keessatti ta'eedha mata dureen keenya. Israa'el kuni saba Waaqayyoof adda ba'edha. Seeruma boqonnaa 12 lakkoofsa 1 Abiraam qomoo kee dhiisi adda naa ba'i jennaan adda ba'e. Sanyii kee dhiisi, abbaa kee dhiisi, haadha kee dhiisi hundumaa dhiisi adda naa ba'i jennaan adda ba'e. Inni isa kana namni biyya jijjiirannaa bichaatti fudhata. Bakka hojii jijjiirannaa bichaatti fudhata. Waan itti adda ba'u qabdutti adda ba'e adda si haa baasu Waaqayyo. Maaloo ameen jedhaa. Maaloo ameen. Waan itti adda ba'u qabdutti adda ba'e adda si haa baasu Waaqayyo. Adda ba'e Waaqayyoof saba adda ba'edha Waaqayyoof. Kakuun waan jiraataniif Waaqayyo seera uumamaa cabsee saba Waaqayyo isaan gargaara ture. Saba Waaqayyo seera uumamaa cabsee gargaara yeroo jalqabaaf Israa'el. Eetti yoottan ba'u 14 irratti bishaan aayilaandiitti namni teertummaa afaan isaa bantee yoo akkas qabdu hin dhaabattu ishette. Dhaabadhu maqaa Yesuus yoo tette ishette siin dhaabatu. Erga bara ba'u boqonnaa 14 lakkoofsa 15 uleen Musee ol kaanaan Waaqayyo galaana diimaa dhaabee saba isaa ceesise. Ameen. Seera uumama kee cabeen beennetu qabe. Galaana abbayyaa gaddabuudhaaf waggaa ammamitti dadhabde Itoophiyaan nama meeqatu horiitti buuse nama injiinarii meeqatu irratti tolge ulee Musee tokkicha Waaqayyo galaana dhaabe. Saba Waaqayyo seera uumamaa jijjiiree gargaaraa ture.
seera waa cabsee gargaaru. Sabni isaa sabni sun saba humna isaanii amanatanii jiraatan miti saba waaqayyoon amanatanidha. Ni ameen ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Sagalee waaqayyoon warri waaqayyoon amanatan humni isaanii haareffamu. Akka joobiraa baalleedhaa waliin koochoon isaaniif kennama. Hin fiiguun dadhaban hin deemu hin mudhuqan jedha. Haaleluyyaa. Akkuma kana utuma karaarra ni galaanni diimaa jedhamee lafa beelaattis maannaa roobsee lafa dheebuutti immoo lafa onaa kee attattam goona bishaan nun jiru kunoo lafa onaa dhan dhumnee waan nun qabnonnaan ulee baata Museen attaman godha yaa Waaqayyoo jedhee Museen dhaqee kadhannaan ulee baattu kanaan dhagaa dhayyee ulee dhagaa cabsinaan bishaan ni kee yaabee utuuti dullaan danqaraa wayii fudhattee dhattee dhagaa haala kana asfaaltii kana qaa gootee rukutte kan cabumuu kamoo dhagaadha. Gaafas garuu mukatu dhagaa cabsi. Namoota akka kun jiraatanidha waan ta'eef Waaqayyo haala geddaree isaan jiraachisa. Harka kee gaafatta inni namatti dukkanaa'e siifa barana. Bara namni gabaarraa galuu fedhu kanatti immoo hin jalqabda. Bara namni kiyaa galuuf jedhu kanatti immoo itti galta. Bara namni dhiisee galaa jedhu garaa kutatee dhiisee deemaa jedhu kanatti immoo itti adeemta. Namni tokko iyyaa lafa jettani socho'aan haa ta'eera jedha. Jedha. Amantaniittu siniif haa ta'u dhugaa Waaqayyoo. Siniif haa ta'u Yesuus sam. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Yesuus gooftaan. Ameen ameen. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Bara Iyyaasuutti immoo biiftuu. Yaa biiftuu na dachaa yaaluun gubbaa. Yaadiyana na dachaa geebiyoon gubbaa dhaabadhu nan qaxxatte dhaabatta. Amma lolee moodhutti dhaabattu biiftuun kadhate Iyyaasuun Waaqayyo. Garaagarummaan kadhannaa namaa dhaga'uu dhiisuu Waaqayyo. Kakuunsi waame taana wanta itti kakuunsi jalqabsiise irratti si dhagaa Waaqayyo. Mi ameen ameen. Yaa warra kakuu qabdanii har'a kiisii waan jiru yoo ta'e kaashiidhaan kee gammadi. Mee sagalee guddaan iyyaa ameen jedhaa. Kakuun jiraannaan dhiigalaa eebbi jira. Kakuun jiraannaan milkaa'inni jira. Kakuudhaan manaa baan waan ta'e amma lolee moodhutti aduun inni hin jedheen biiftuuf jii kuna dhaabatanii hin dhaabatan. Ameen ameen. Haleluuyaa. Iyyaasuun lolee moo deemsatti fufte. Erga barasii deebitee jii hin dhaaban. Erga barasii deebitee biiftuun hin dhaaban. Erga barasiitti fufte bishaan erga barasii hin hiramne. Erga barasii uleen dhagaan cabsine. Dhagaatu ulee cabsa malee. Ammati dinqii jireenya keef ta'u hin barbaaddaa. Bara kee jiraannu kana kee dhaloonni baay'een akka eessa'u ta'anii waan garaas hin barbaadu waan karaas hin barbaadu. Waan karaaf waan garaa immoo tokko miti. Ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Waaqayyo sanyii ittiin facaaftee ati milkooftu si hiixata malee biddeen garaaf ta'uuf yoo kadhatte caalaa sanyii barbaacha si galee sanyii barbaacha yoo kadhatte inni kun hiika kan biraa qaba. Waan bor itti si fufsiisu waan karaa keef ta'u waan bara keef ta'u yoo kadhatte irra si dhagaa. Naahimiyaan tsoomee kadhatee dallaasni Yerusaalemiin ijaarrate immoo namicha kana garaan haala affisee kadhate. Waaqayyo immoo dura isaa bu'ee dhaqee namicha sana garaa dha'eef. Mee ameen ameen. Fuula toleef. Yesuus gooftaadha. Kadhannaa nuyi mul'ata keenyaaf kadhannu nagaa Waaqayyo. Harka kee ol fudhattaa waan sii kadhadhu. Har'aa kaasee mee ameen ameen. Waan karaaf ta'u akka ati kadhattu mul'ata keef akka ati kadhattu fayyaan siif haa baay'atu. Siif haa baay'atu fayyaan. Ameen. Yesuus gooftaadha. Ameen ameen. Wanti ta'uu hin qabne Israa'el keessatti ta'e maali? Tokko halalummaa daangaa hin qabne. Uumama boqonnaa 19 lakkoofsa 5 kaasaa mee dhagaa dubbisa. Halalummaa daangaa hin qabne. Warri Sodoom dhiira gannuu baasin gadheessinaa wajjin ciifnaa jedhan. Lakki ijoollee durbaa takka namni bira hin geenye laman qaba gadheessinii baasan isaaniin hin barbaannu ijoollee warra dhiiraa warra keessummoota si bukkee dhufan kanaan keessummoonni isaan gadheessuudhaaf itti ejjuudhaaf barbaadan sun ergamoota Waaqayyooti. Warra haala Sodomiif Gomoraa qorachuuf ilaaluuf dhaqaniidha. Gannuu baasii jedhan halalummaa daangaa hin qabne Waaqayyo biyya kana kee haa rukutu. Maal lola kolkaasa bayyi Yesuus hin jedha amantiidhaan. Halalummaa daangaa hin qabne Waaqayyo biyya kana kee haa rukutu. Harka kee ol kaasee amantiidhaan bayyi Yesuus hin jedha amantiidhaan. Ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Haleluuyaa. Halalummaa daangaa hin qabne. Hoosiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 hanga 15. Halalummaa daangaa hin qabne. Sabni Israa'el halalummaa daangaa hin qabnetti kufe.
Heeroo boqonnaa ja'a lakkoofsa tokko hanga afurii. Sabni baranoo halalummaa daangaa hin qabnetti kufe Waaqayyo ilaalee nama tokko nama qulqullummaa qabu isaan kee dhabe. Kanaaf Noohin ofitti qabee wajjin markabaa muka ta'u irraa tolchee akka inni hojjetuuf Waaqayyo waa isaa itti dubbate maanuwaalii kenneef geggeeffama kenneef Noohi diizaayinii Waaqayyo hojjete akka diizaayinii Waaqayyootti akka Waaqayyo isa kee kaayetti hojjete. Halalummaa daangaa hin qabne Sodomiif Gomoraa keessatti warri Sodomiif Gomoraa dubartoonni tu lafa irratti dhiiratti ejjuudhaaf karaa barbaadu. Halalummaa daangaa hin qabne ijoollee Heelii tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 22 kaaftanii dubbistan iddoo aarsaa irraa sin faarfatu ejjattii tokkoffaadha. Faarfannaatti tokkoffaadha ejjattii tokkoffaadha. Mana Waaqayyoo keessaa hin hojjetu biyya lafaattis xuraa'ummaa geggeessuttis tokkoffaadha. Harka kee ol fudhadhu hamaa biyya kana rakkise jalaa butee si haa baasu Waaqayyo. Ilaa wanti kun nama baaraan jiru namatti dubbachaa nama tuqaan jiru ergaa keetii fudhu kiyaabai dhageessetta kanaan nama hin taani nama ta'uuf jedha nama ta'uuf karaan ejjaa karaan halalummaa hin ta'u hin mijatuuf karaan halalummaa yoo jiraate karaa warra gowwootaati jedha Solomoon. Harka kee ol kaafadhu halalummaa daangaa hin qabne biyya kanatti gadhiifame Waaqayyo mana keef jireenya kee irraa haa dabarsu. Haleluuyaa. Merga keessa naannesaa biyya kana kee waldaarraa dhalootarraa waa'ee dargaggootaa jettu isin yeroo akkasii mee anoo fuudheera namni tokko anoo heerumeera harka kee ol kaasime anatta heeruma anatta fuudhu harka kee akka naannes sagalee guddaan Yesuus jedha amantiidhaan jedha Yesuus jedha amantiidhaan jedha Yesuus jedha amantiidhaan Yesuus jedha amantiidhaan kun qalbiin seenaa kaanserii hafuuraati. Dhageessetta akka gaangiriinii lafee namaa nyaatuuti. Namni kaanseriidhaan qabame sii gala qorichatti fudhachaa kadhachiifachaa keessaa nyaatamaa deema. Kaanserii jechuun akka boombiin qinqanii muka urtuutti dhanna namaa kana nyaatee fixa. Sii gala gaangiriinii hafuuraati. Inni kam halalummaa jechuun hafuura halalummaa Waaqayyo jireenya dhaloota kanarraa haa dhawee. Ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Inni kan ijoollee Eelii keessumaa gadheedha jara keenya irra keessaan kan isaan uffatan wayyaa nama Waaqayyooti kee isaanii garuu isinii gala aarsaa achitti dhiyeessuu gar malee balleessuuf halalummaa irratti xiyyeeffata. Kan immoo Waaqayyo ilaalee gadde wanta Waaqayyo ilaalee gadde immoo hin milkaa'u wanti Waaqayyo abaare immoo hin biqilu wanti Waaqayyo abaare immoo hin lalisu wanti Waaqayyo abaare immoo lagan ce'u wanti Waaqayyo abaare immoo itti hin fufu. Harka kee ol kaafadhu waan sii kadhadhaa. Waaqayyo irraa kaasee abaarsa sirraa kaasu sirraa kaasu. Ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Harka ol kaafadhaa Yesuus gooftaadha jedhame. Hizqeel boqonnaa 16 irratti dubbistan warri Xiyoon halalummaatti kufan warri Xiyoon halalummaatti kufan bara ijoollummaa isheetti dhiiga kee ishee kaase dhiiga kee dhiigan irraa miice soogiddaanan sokkuume nanan dhuure guddattee guntuttee nama taate qullaa ta'uu isheen arge qullaa taanaan qullaa ishee dhokse nama gaarii ta'uu ishee argeen qullaa ishee dhokse warqee gaariin itti kaa'e nan bareeche. Xiyoon garuu erga nama taate harka ishee gara warra Gibxiitti kaaste gara warra Gibxii ilaalte warra Gibxii kajeelte warra Gibxii irra jakaatte ejjaaf gara isaaniitti yaada ishee daandessitee jedha. Harka kee kaafadhu Waaqayyo hafuura hamaa akkasii anaaf sirraa haa cabsu. Kan amantan iyyaame jedha anaaf sirraa haa cabsu. Yesuus gooftaadha. Mirgol kaasaa Yesuus gooftaadha. Dabalaa Yesuus gooftaadha. Haleluuyaa. Ameen ameen ameen. Haleluuyaa. Ilaame yeroo amma kee jiraannu kanatti yeroo maate wayin sitti gara kootti deebi'aa gara keessanitti hin deebi'aa achaara Waaqayyo. Yaada koo barbaada Waaqayyo yaada kee barbaada. Jireenya koo barbaada jireenya kee barbaada Waaqayyo. Dhageessetta ati waan barbaaddu qabda miti isa barbaadde sanan argatta dhugaa akkeetti hin galtu gurbaanan akkeetti hin galtu obboleetti obboleessa sii kennee si galcha Waaqayyo. Sati barbaaddu harka duwwaa sin galchu Waaqayyo garuu si barbaade jalqaba si argatu har'a si argatu har'a si argatu har'a si argatu har'a. Bolootaa garamii deemsa yoo Yesuus dhufee ottan goona yoo har'a Yesuus mul'ate ottan goona garam yoo har'a Yesuus dhufee ottan goona hin dhufuu dhufuu nafu
yoonarra mul'atattam goon rola badala bajene meshi bala baradiata Yesuus mee bara kana kiya akkanaafati gara isaatti deebinu barbaadaera deebinee eebbadhaallu akka eebbadhaallu fayyaanni nuuf baay'atu Yesuus gooftaadha ni kan biraan halalummaa Saamsoon abboota firdii boqonnaa kudha jaalakkoota tokko hanga sadiitti kan isa kanaan budinkiin inni galaay gwaaddanyaa maduroo argate tajaajilaan lafe mangaagaarree tokkittiin lubbuu kuma sadii warra Filisxeem ittiin fite dinqii kee ba'e Waaqayyo wajjin ta'e waangoo qabee eegee waangootti abidda hidheera ameen ameen waangoon dhattee minaan Filisxeemota sallaggoote siigala sallaggoote inni kun dubbiin isaa cimaadha gaafa sanbataa guyyaa gaafa lallaban faazaliin faa kee buusanii na dhiba dubbichi dhuguma immoo amma gaafi nuti namumayyuu bakkeedhaa tuffanne hec ishee ifatu gurbattii ishee gara naamoon hec mucattii ishee sana moo'in nama ati tuffattu kiyaan Waaqayyo ka'ee biyya kana ijaara nama ati tuffattu kiyaan ka'ee Waaqayyo waldaa ijaara nama ati tuffattu kiyaan ka'ee Waaqayyo jireenyuma keeyyuu haareessu ameen ameen attamitti hoottanii arreeni balaamii Waaqayyoon naga'uu didee deemee ballitti golowlee hin deemu attarreen galagaltee maana rukuttaa itti achi ol laallaan isa arreen haasofte dinqifachuu dhiisee maasin na oode arree taasee jedhama macaafatu jedhama maana rukuttaa itti achi ol laallaan arree taasee jedhama macaafatu mee warra kana dubbistanii yookaan dhageessanii beektaa arganatti argisiisaa nan bade muraasa namaati Waaqayyo Yesuus gooftaadha arree taasee tolgaleen maana rukuttaa innaan isa dinqifachuu kun dinqiima Waaqayyoo tarree taasee jechuu dhiiseeti maasin na udeeme karaarra bu'e innaan ija kee banamee argaan jiru ergamaa billaa baatee dhaabataadha si kutuufi handoon si hoshaaraa ittee iji isaa baname ergasii ergamaan wajjin haasa'e arreen gaafa simee yaada Waaqayyoo dhageessee Balaam akka hin duune goote Israa'el akka hin abaaramneef Israa'eloonni akka hin abaaramneef Balaam isa nama baaru sana abaarsa isaa danqite gaafasa hojii Waaqayyoo hojjette ergasii itti deebiseen hojjette waangoon gaafa Saamsoon eegeetti abiddee gadhiise minaan Filisxeemotaa fitte ergasii tajaajilaa taateen tajaajille waangoo dalagarti qurruun raqarratti nama hin dhiibne foon baattee Eliyaasiif geessite qurruun doon dhala ishee fullaattu foon baattee Eliyaasiif geessite ergasii namaa laatteetti hin jedhu Waaqayyoo utuu anaafati cal jenne nama qaba bineensa qaba muka qaba hin hojjechiifata wanti bara baraan karaan dhaabanne Waaqayyoo barbaade karaa dadhabaa karaa beekaa karaa hiyyeessaa karaa sooressaa karaa isa magaalaa karaa isa baadiyyaatti fufsiifatu hojii wangeelaati maaloo ameen jedha maaloo ameen jedha waaqa bineensaan hojjetutu nama dhabaare mee sagalee guddaan iyya ameen jedha ameen mee dabala ameen jedha haleluuyaa siigala ilaamee yaadoof akka namaan jallinatti deebi'anii anamaatti yoon kufe na awwaaxaa bakka yoon oliin dheemmoo jettee of hin goyyoomsin nami dadhabaan manjarri tuffatamtuun namni tuffatamaan namni humna hin qabne namni tiiboozoo hin qabne nami jajjabeessaa hin qabne mul'achuu Yesuusin ulfin argata maaloo ameen 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 yadattu jalanannaan biiftuu laallee hurjii lakkoofnee Yesuus nama Naazreettu dhalate mootii Yihuudootaa dhalate isa harka fuudhaa isaa deemnannaan eessannaan Beetlehem kutaa biyya Yihuudaa maaloo ameen ameen maal mandaraa Beetlehem xinnoo sana keessatti achi keessa namni gaariin ba'uu danda'are haleluuyaa eeyyachuma keessa namni gaariin dhalata kan jedhu raajotaan raajameera sitti raajameera miti humnan qabdu inni dubbatame sun ta'in hin hafu harka kee gaafadhaame harka kee karraa fadhuuti baguman kan kee ta'e jedhame Waaqayyoon jedhaan jedhe maaloo sitti dubbatameera miti gurraa qabdee kakuu innati dhageesse sun harka sin galin hin hafu attam manjaraa maxinnoo kana kee Naazreet keemo eeyyee achi ooyes dallaa horii kee mi'a meename beektonni urjii lakkaan ogeesson warri
saayinsistoota hin jechuudhaan dhaqanii awwaada hawwatan yooran jennuudha. Isaan bebbeektonni kun harka fuudhaa Yesuusii fi biyya makiinaan hin gashine kana lafa bu'anii deeman. Haleluuyaa. Achi biyyuma kee amma mandara kee mini lafa aarri aaru seetee biddeen lafatti tolchan seetee maa inni lafa wanti gaariin jiru seetee lafa waan gaariin jiru miti dallaa horii keessa. Ameen ameen. Dallaa horii kee dhaqanii harka fuudhaa kennan. Ati naman eegin qayyaramuu bulchaa biyyaan eegin haala gabaan eegin yoo gabaan gadi bu'een koo akkas ta'an jedhi Yesuusin eegi. Yesuus yoo mul'attaate harka kee qaabadhu Yesuus dhalatu laphee kee keeyyaatti. Maal godhu gaa gooftaa koo Yesuus dhalatu mana kee keeyyaatti. Yesuus dhalatu gaa'ila kee keeyyaatti. Yesuus dhalatu hojii kee keeyyaatti. Mee sagalee guddaan iyyaa ameen jedhaa. Lafa Yesuus dhalate sana tiksoota oliitu sagalee waaqarraa dhaga'e. Ameen ameen. Lafa Yesuus dhalate sana beekaati iyyafatee dhufiyaa. Waan anaafatti barbaanne dhabne nu barbaadatu Yesuus inni dhugaan laphee keenya keetti dhalate. Laphee koo keetta dhalatu laphee kee keetta dhalatu har'a. Kan amantu bichaan iyyaameen jedhi. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Ilaame bishaanuma taliilaa samaa irraa dhufee waldaa kana keetti dhangala'u samaa kanarraa washashashashash jedhee dhangala'u namatti tolu. Namatti tolu dheebuu nama baasuuf ta'uun arga. Laphee nama muraasaa irratti dhufee namni baay'een akkuma taarutti ofirra akka dhagaa bishaan keessa ofirra dhangalaasa. Wayin sitti hima. Sagalee Waaqayyoo fudhadhu. Waaqayyo as gidduu jira. Yeroo Yesuus keetti dhalatu yaadatamta'ee. Namni tokko iyyaan yaadatama jedhame. Haleluuyaa. Ameen ameen. Kan isa kanaa gadee naan jedhe tajaajilaadha daliilaa wajjinii intina hidhata godhate daliilaan dubartii ejjituudha inni boodinqii godha maal hojjeta biraa jara keenya dibata sirrii baatee lafa ooluu hin qabne immoo hoola lafa dhaquu hin qabne dhaqa Saamsoon abboota firdii boqonnaa 10 lakkoofsa 1-3 lafa ooluu hin qabne hoolaa gwaaddanya kadhattee ayyaana baay'iftiin mini wangeela yaada ol jijjiiru miti maal fuudha biraa ati yoo harka kee ol gaafadhu waan sii kadhadha nama si hin taane biraa miilla kee abuutu Yesuus. Dhageessettaan nama jireenya kee jijjiirre biraa maal fuuta jireenya isaa jijjiirti mini fiildii isaanii tokko mini jara keenya zayitii kadhatanaa fide abbaan tokko. Jireenya isaa sangootinaa fide jireenya isaa geeddarti miti. Waan gootuuf hin qabdu wajjin oolu. Ilaame lafa ooltan beekadhaa. Ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Mee ameen ameen. Seexan namaa wanta shan ittiin hojjettu gurguddaan biyya lafaa kana kiyaa tokko oduudha. Lammata immoo abdii kutannaa fudhattee gara kee dhufti. Hadhaan bofaarra bakeera. Bofti yoo eegeen si rukuttati duuta miti yoo isheen arrabaan si turte. Waan nama dhibee nama dhibne immoo hadhaan bofaa tokkitti nama tokko iddinaan nama lammataa deebitee idduudhaaf humna hin qabdu. Marzii ishee kan isheen gattee sodaattuu taatu marrataan yeroo nama iddituudha. Baqadhu. Ameen ameen. Maarraa ta deebi'ee dhufe irrasu nama si bukkee lolka isaa qabee harka ishee qabiiti waa namaa baqadhoodhaan jedhaan jedhe jedhaatti dabalaati. Ameen ameen. Haleluuyaa. Yesuus gooftaa. Wanti jireenya namoota baay'ee karaa dhaabu yoo jiraate isinii galaa isa dhagaanii dhiikaan Yesuusin dhiisanii bukkee isaanii dhaggeeffachuudha. Garaagaran. Wanti baay'een jireenya kee keessatti gaaffisitti ta'u akka titiisa sangaa yaabdee sanaati. Bokkaan roobnaan titiisi gaanfa sangaa irratti qubattee bokkaa dabarsite. Bokkaan roobeeraati. Aduun baanaan gurra sangaatti gajjettee deemaan jira jedhaa jetteennaan yerooti qubattee sin argine yerooti kaartu sargaan jiru dhaqe nagaan jedhe. Yesuus gooftaadha. Ameen ameen. Wanti jireenya kee keessatti gobaasitti ta'u
ati dhuguma jettee yaaddu lolaaf ololli seexanaa karaa si dhaabuudhaaf humna godhannaan rakkisaadha. Namni kamuu itti si fufsiisuu hin danda'u. Ta'uun isaa namni lafatti gufate sodaata waan ta'eef. Wanti Saamsooniin galaafatee mul'ata isaa karaa dhaabee riyyaa baduudha. Harka kee kaafadhu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Waanuma siin taane qabee boolla du'aa sii qopheessaa duraame Waaqayyo miilla kee haa fageessu. Dabala sagalee guddaan ameen jedhaa. Haleluuyaa. Alalummaa warra Qorontos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 5 irratti maal alalummaatu biyya balleessan babbaddanii isin karaarraa kaattaniittu xuraa'ummaatti kuftaniittu jedhe Phaawulos kutaa sana keessatti dubbata. Dhaqaa dubbifadhaa yeroo keenya deeme. Lammaffaa isa kenne dhiisanii isa kenname waaqessu wanta hin taanetu Israa'el keessatti ta'e. Wanti ta'uu hin qabne garuu Israa'el keessatti ta'e maal isa jedhuuf lammaffaan isa kenne dhiisanii isa kenname waaqessuudha. Ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 1 kaastanii hanga 7 irratti dubbifattan dibichi Israa'eloonni waaqa godhanii lafa ka'anii itti sagadan kottaatti sagadaatti nammaatti jedhanii itti sagadan Waaqayyo yeroo isaan biyya Gibxii keessaa ba'an warqee isaan waaqa tolfamaa godhatan sana ba'uu boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti warqee kana waaqa tolfamaa godhadhaa jedhee miti gatii dadhabbii keessan waggaa 430 isiniif haa ta'uu jedhu. Ni ameen ameen. Eewutaman kanuma irratti dhaabatte itti darbee kan biraan dubbadhu har'a Waaqayyo ga'aa keessii kenna. Namni tokko akkas ilaaliiti har'a Waaqayyo ga'aa koo naa kenna jedha amantiidhaan. Jedha amantiidhaan. Eebbatu jira harka Waaqayyoo waggaa 430 jooran sabni koo ga'aa isaaniiti argatanii. Ameen ameen. Maal godhan? Argatanii. Yesuus gooftaan. Ameen ameen. Warra Gibxii irraa ergifatanii abahanii warra Israa'el irraa ergifatanii abahanii fudhatanii adeemanii asokkan fudhatanii isa Waaqayyo qabeenya keessanii waa kunan keessanii jedhee dafqa keessanii itti jiraadhaa ittiin mana ijaarradhaa ittiin jireenya gaarii jiraadhaa ittiin boonaa ittiin kooraa kun dafqa keessanii jedhee kenneefi isaan immoo mormarraa qubarraa kaasanii jabbiisa tolfatanii itti sagadan dhaqanii. Mi'a ameen jedhaame. Mi'a ameen jedhaa. Waaqayyo waan nuu laatu nutti laate maletti nu laanne. Nama si bukkeedhuun waan sii laatametti of hin laatin jedhaanii. Jedhaame. Bara jiraattan ol ka'a. Xaaraadhaa qabeenyaan guddadhaa beekumsaan guddadhaa namni baay'een safuu namni kun maal qaba siina jedhu. Waaqayyo amma waaqessi malee horii kee waaqessi noo kan dandeettii kee. Waan tokko immoo duwwaa ta'e si dhabi. Harki keessa duwwaa ta'u. Afaan kee kiyaa galgalaa ganama waa'ee ma wanti dhabaa sun hin bahin waa'ee Yesuus haa ba'u. Giddu galeessi waan kanaa yoon sirriitti dubbachuu barbaade lafa hin jirretti lafa jirutti Yesuus haa galateeffamu. Mee sagalee guddaan ameen jedhadhaa. Haleluuyaa. Wanti ta'uu hin qabne garuu Israa'el keessatti ta'e inni sadaffaan walirratti ka'utu baay'ate. Ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 13 kaasaa dhaqaa dubbisame. Israa'eloonni yeroo baay'ee harka ormootaatti dabarfanii kennamaa turan. Harka warra Gibxiitti waggaa 430 dhiitamuu isaaniif sababni guddaan obboleessa isaanii qaban tokkicha Yoosefiin gurguruudha. Saantima 20 nama tokkitti gurguraniiti waggaa 430 sabni baay'een gatii baase kan isaa hojjete. Ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 13 kaasee hanga 15tti Waaqayyo Musee kennaa godhee Israa'elootaaf kenne. Innaan gaafa qe'ee Fariyoonitti guddate raatu gabba'ee rakkina saba isaa kana ilaale. Wayne namnan irraa dhaladhe qoboon koo akka dhidhiitama akkas miidhamaa jedhe. Namichi Gibxii tokko Israa'eliin garmalee dhaayyuu Israa'el sanarra godhe namicha Gibxii sana ajjeesee ashawaa jala kaa'ee jedhe. Ajjeesuun kakuu moofaatti
waaqayyo dhaqi diina kee akka godhu yoo namaan jedhe kakuu haaraatti garuu cubbuudha. Kakuu haaraatti ajjeesuun moomu miti mo'amuudha. Ajjeestonni kakuu haaraatti warra mo'an miti warra mo'amanidha. Ajjeesuun mo'amuudha kakuu haaraatti. Kakuu moofaatti garuu akka gootummaatti waan lakkaa'amu dhaqee ajjeesee deebi'e. Guyyaa lammataa gaafa ga'u waan gaafa gadi ba'u waan giraasa gabba'uudha argee jala keenya. Waan isa rakkisu. Akka sakaleessaa sana harka irratti ol fudhachuufi laashee kana meena dhaggeeffatu. Meena dhagaa harka keessatti agarsiisa. Waaqayyo gurra keessan kana misiraachuu dhageessisu. Akka galeedeen gaddaadhaa ajjeesuufi inni kunis biroota kiyaa tokko. Inni kunis biroota kiyaa tokko. Obbolaan dhiiga. Waan godhu wallaaleeti. Amma sinoo biroota tokko jedhe. Maal tolse nyaachisa maal taatanii jennaan. Inni tokko harkatti dachaafatetti galagaleeti. Maal tabbaa firdiitu godhe si godhe nurratti dheen. Maaltu si waame si dheen. Ati abbaa firdiitii waa'ee keenyaaf jedhe. Isa kaleessaa dubbichan bakkeetti baasa. Akka inni warra Gibxii kiyaa nama tokko ajjeese waa'ee Musee bakkee baase. Hojii Waaqayyoo isatti isa waame hojjechaadha Museen. Israa'eloota Gibxii jalaa baasuuf dhalate. Waamicha Waaqayyoo isaa qabuutu kana. Garuu akka inni hojii kana jalqabuudhaaf Waaqayyo isa waame akka inni nama Gibxii kiyaa nama tokko ajjeese kan bakkee baasee hiccitii Musee saaxile ibiroota kiyaa nama dhiiga Musee ta'e tokkodha. Museen baqatee biyya Miidiyaanitti bade. Amma Museen Miidiyaaniin ture achitti fuudhee Geershoomiin godhatee ittaanee ilma lammaffaa godhatee achi toree Waaqayyo immoo itti mul'atee Gibxiin dhaqii saba koo baasee nutti waggaa Museen Miidiyaaniin naquudhaaf Miidiyaaniin immoo deebi'ee gara Gibxii dhufuu keetti waggoota darbe sana gidiraa Israa'eloonni dabarsaniif sababa guddaa kan ta'e namicha gaafa Musee addeessee ari'ateeti biyya. Ameen ameen. Yesuus gooftaan. Baabaatan yeroo rakkinaa Israa'elootatti buute jara keenya namichi hamaan kun. Ofiisaa kan hin beekne jireenya isaa kan hin beekne kun. Baama Israa'eloonni akka baataniif itti buute. Waggaa rakkina isaanii dabale. Wayne harka kee ol kaafadhu maqaa gooftaa Yesuusiin bara namni ol irratti ka'uu baay'ise kana kiya nama namaa ka'u si haa godhu Waaqayyo. Nama laarabaa dabaasheen dalabaashee karaa diyaatoos mi harka nama si bukkee jiru kana qabi amantiidhaan. Ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Ameen ameen. Haaleluyyaa. Narratti hin ka'ineedhaaniin nan lolin jedhaaniin naa lolu jedhaa narratti hin ka'ineedhaaniin naa ka'i jedhaa Waaqayyo jedhaaniin lafa warra wal lolaniin jiru jedhaa lafa warra wal irratti ka'aniin jiru jedhaa. Ameen ameen. Yesuus gooftaadha. Merkol kaafadhaa amantiidhaan Yesuus gooftaadha. Ilillee kan qabu mana isaatii Waaqayyoof galata fida. Garuu karaama namicha ari'amee karaama Musee Waaqayyo saba sana immoo dhufee Gibxii jalaa baase. Waaqayyo waan yaadanniisu waan ta'eef. Ameen ameen. Waaqayyo waan yaadanniisu. Abrahaamiin manaa bayi waan itti jedhee Yisihaaqiin dheeboo ajjeesuun barbaanne Waaqayyo ilmaan geerara asii dhufanii irratti kaanaan Seexanaa hidhee moggaasee bukkee dabarse. Asii immoo dhufanii irratti kaanaan amajaajii hidhee moggaasee bira darbe. Asii immoo dhufanii irratti kaanaan isa kana immoo isa sadaffaa kana immoo keedhe Rehooboot jedhee moggaase. Maayin Waaqayyootu warra burqituu isaa deebanii duuchuu barbaadan anuma keenyaa jedhu deemanii anuma keenyaa jedhu. Jalumaas lafuma Yisihaaq dhaqee dhaabbatu moo burqituun ba'a. Utuu Waaqayyo biraa hafetee namicha kana biraa lafanni dhaqee ga'e burqituun hin ba'u. Lafuma Yisihaaq dhaqee ga'ee dhaabbatee burqituun gaariin ba'a. Ameen ameen. Mee sagalee guddaan ameen jedhadhaa. Burqituu gaariin ba'a. Ameen. Haaleluyyaa. Lafoon dhaqee dhaabbate Waaqayyo kakuu waame manaa baase waan. Bolootaa wanti hin taane garuu Israa'el keetti ta'e inni sadaffaan walirratti ka'uu
bara amma kee jiraannu kana keessatti kan fiigii milkaa'e sirra habuu siin jedhu muraasa. Hojjedhu hojii kee kana keessatti milkaa'e namni siin jedhu muraasa. Garuu boolla kan qotu, kiyyoo kan kaa'u, hafuura namaa kan dadhabsiisu, xiyya kan darbatu baay'ee. Egaa maaltu ta'uuf deema? Gara kamitti deema dhaloonni? Yookaan eessatti lafti nuyi deemaa jirru yoo jennee ulfaataadha. Namni waan kaa'ee fudhata waan ta'eef. Waan kaa'ee fudhata waan ta'eef. Waan facaase hammata. Kee addunyaa hafuuraatti waan facaafte qofa wanta ta'amtu waan ta'eef. Yesuus gooftaadha. Ana aalee ronaa saaramin. Ergaa waaqanaa saar. Ameen ameen. Maal gaazexeessaadhaan maalin godha waa'ee aalee ronaa saar jiru. Gaazexeessaa midiyaan aalee ronaa saaramin. Ergaa waaqanaa saar. Maqaa waaqayyoo waaqa jiraataatiin. Ameen ameen. Haaleluyyaa. Harraa kaase. Anaaf isiniif hafuurri nagaa, hafuurri tokkummaa, hafuurri jaalalaa haa kennamu biyyaaf waldaaf dhalootaaf haa kennamu dhiiga Yesuusiin. Mee sagalee guddaan ameen jedhadhaa. Mee dabalaa ameen jedhadhaa. Mee dabalaa ameen jedhadhaa. Waaqayyo bara keessan eebbisu. Dubbii Waaqoo dubbadheera. Isin kadhachuutti hin darbu fedha. Baay'een isinitti dheeressa. Akka keessan raafadhaa sagalee guddaan Yesuus gooftaadha jedhame. Dabala dabala. Haleluuyaa. Ilaa nama hamanu tokkoof Waaqayyoo burqaa dhugaa baasa. Namni tokko akka keessan raafadhaa akka raafadhaatii burqaa dhugaatu naa ba'a jedha. 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 Eewtaman nama torbatu ija guuttanii ilaaluuf haalatu isinii mijata. Isa cufame sana banamaa hidhaatu hiikamaa waan itti ija guutuu dadhabdu sanatti ija guutta. Mee lafa hojjettanii miilla keessa sochoosaame amanteetta lafa burqaan kee hin jirre miilla kee ari'eera. Bayi gara lafa gaariitti, bayi gara lafa jireenya qabuutti, bayi dhukkuba kee, bayi hiyyuma kee, bayi rakkina kee, bayi gadadoo kee, bayi gadda kee, bayi 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 dhiiga Yesuusin. Isheen amma ililchite ol ka'i. Ol ka'i. Ililchi qofaa makee. Kottu. Kottu kottas as kottu. Maqaa Yesuus hojjetaa Waaqayyoon bara baraan manni kee mana galataa haa ta'u. Jireenyi kee jireenya galataa haa ta'u. Ceeyi darbii ulfina haaraatti. Beenu bakka anuun ililcha waldaa kee haramata akkas fudhatu taana. Yesuus gooftaadha. Harki keessa ol kaafadhaa Yesuus gooftaadha. Tokkitti malilchanii waan amma kanaa ga'u fudhatu isaan cimaa. Harki keessa akka irraa faqa. Eewtaman har'aa kaasee burruusi Waaqayyoo karaa kee irraa hamaadha. Daandii kee irraa, hojii kee irraa, mul'ata kee irraa, karoora kee irraa waan ati yaaddee dhufte sana shirkatti wallaansoo qabaa kan jiru hin dhaama har'aa hin baatatamaa harka. Namni tokko lafa jirtan ilaa arga keessan akka sochoosaa anatu milkaa jedhame. Milkaa 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 milkaa